yeroo garagaraatti galmoota amantii waaqeffannaa seenuun sakatta'uu fi waaqeffattoota hidhuun gocha irra deddeebiin geggeessitootaa fi hordoftoota amantichaa mudataa jiru ta'uu kan ibse dhaabbatichi sakattaa gama boosatitti taasifameen waaqeffattoota galma keessaa qabaman irraa bilbilee guuramuu ibseeti jira. Duulli hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee ta'uu kaleessarraa eegaluun miidiyaalee hawaasaa Tiwiitaraa fi Feesbuuk irratti bifa haaraan geggeeffamaa jira. Duulli dhimma nageenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffate kun maqaa hooggantoota keenya baraaraa Save Our Leaders jedhamuun kan geggeeffamu wayita ta'uu namoonni hedduun irratti hirmaatanii jiru. Duulli kun keessumaa haalli nageenya hooggantootaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittiif yaaddoo keessa bu'u hordofee kan geggeeffamaa jirudha. Mootummaan Tigraay biyyoonni alaa garee Abiy Ahmadiif meeshaalee waraanaa dhiyeessuun wal waraansa biyyattii keessatti qooda fudhataa jiran gocha isaanirraa akka dhaabsifamaniif dhaabbata mootummoota gamtoomanitti iyyate. Xalayaa pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Miikaa'el irraa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barraa'e kun Tarkii, Yuunaayitid Arab Emireetisii fi Iraan murna Abiy Ahmadiin hoogganamuuf meeshaalee waraanaa dhiyeessanii jiru jedha. Kaaba Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 9.4 caalan haala hammaataa keessa jiru jedha sagantaan nyaataa fi qonnaa addunyaa. Kanneen keessaa miiliyoona 7.8 waraanaan marfamanii akka jiran kan ibsu sagantaan nyaataa addunyaa naannoo Amaaraatti immoo miiliyoona 3.7 kan ta'an deeggarsa midhaan nyaataa tamtamaa barbaadu jedheeti jira. Badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif kennamerraa mulqamuu qaba jechuun miseensi paarlaamaa Biriitish tokko gaafatan. Ministeera dantaa alaa duraanii fi miseensa paartii konservaatiivii Jireemii Hantii yeroon kun yeroo murteessaa Abiy Ahmad badhaasni Noobeelii nagaarraa mulqamuu qabu jedhan. Namni kun biyya ollaa Eertiraa faana nagaa buusuuf badhaasni kennamuufillee wal waraansa uummata gidduutti deemaa jiru hordofee innillee kunam amma adda waraanaa akka jiru dubbata. Haasawa isaatiinis diinota dhiigaa fi lafee keenyaan ni awwaalla jedhee yoo dhaadatu dhageenye jirra jedhaniiti jiru. Magaalonni murteessoo fi daandiiwwan gurguddoon gara Finfinneetti imalan to'annaa waraana bilisummaa Oromoof humna ittisa Tigraay jala jiraachuu mirkanaa'ee jira. Armaan dura waraanni humnoota Tigraay naannoo Amaaraa keessatti magaalota gurguddoo wiirtuuwwan industirii fi daldalaa tahan to'achuun kan beekamu yoo ta'u daandiiwwan gurguddaa gara Finfinneetti imalanii fi lafti tarsiimoo loltummaa barbaachisoo ta'an dabalataas to'atamaa jiraachuu beekameeti jira. Daandiiwwan gurguddoo gara Finfinneetti imalan kunneenis kallattii baha, kaaba baha, lixaa fi kaaba lixaatiin waraana bilisummaa Oromoo humna ittisa Tigraay jalatti to'atamaa jiraachuu maddeen keenya waraanaarraa mirkanaa'eeti jira. Gama biraatiin immoo waraanni biltsiginaa iddoota waraanaa hedduu irratti injifannoo argadheera jedhee ololli adeemsaa jiru. Dhugaa lafarra jiru kan hin agarsiisnee fi tooftaa propaagandaa caasaa sirnichaa tasgabbeessuu fi uummata afaan faajessuu akka tahee maddeen dhimmichatti dhiyoo jiran irraa beekuun danda'ameeti jira. Oduu biraatiin qorannoon saatalaayitii Yuunivarsiitii Oksford baasee akka jedhutti sanyiin arbaa da'oo arbaa baabbilee keessa jiru balaa badii jala jedhe. Rakkoo jabaa kan hordofsiise quubsuma seeraan alaa da'oo arbaa keessatti hawaasni taasisuudha jedha qorannoon kun. Tatamsa'inni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omikron jedhamu hordofee biyyoonni garagaraa balallii Afrikaa kibbaarraa gara biyya isaaniitti taasifamu irraa ittisaati jiru. Afrikaan kibbaa biyya tatamsa'inni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omikron jedhamu babal'inaan keessatti mul'ataa jiru ta'uun wal qabatee balalliin biyyattirraa gara Maadriditti taasifamu dhaabbachuu qaba jechuun Ispeen beeksifteetii jirti. Daangeffamni kun biyyoota ollaa Afrikaa kibbaa ta'an 5 irraa balalliin gara Ispeenitti taasifamus kan ittisu ta'uu beekameeti jira. Ejoo xumuraatiin mootummaan Ugaandaa daangaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo qaxxaamuruun garee riphee lolaa Allied Democratic Force kan Koongoo fi Ugaandaa keessa socho'u haleelaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaniiti jiru. Haleellaa bombii lama ta'uu walakkaa ji'a sadaasaa keessa magaalaa guddoo Ugaandaa Kampaalaa raasuun namoota 4 fixee 30 madeessiteef IS itti gaafatamaan fudhadha jedhus mootummaan Museveni finciltoota Allied Democratic Force tuuna haleele jechuun adamsuurratti argama. Naannoo kana irra yeroo dheeraaf gabaasa dalaguun kan beekamu gaazexeessaan Al Jazeera immoo garee riphee lolaa Afrikaa kana mo'uun waan hin yaadamne
yeroo garagaraatti galmoota amantii waaqeffannaa seenuun sakatta'uu fi waaqeffattootas hidhuun gocha irra deddeebiin geggeessitootaa fi hordoftoota amantichaa mudataa jiru ta'uu kan ibse dhaabbatichi sakattaa gama boosatitti taasifameen waaqeffattoota galma keessaa qabaman irraa bilbilee guuramuu ibseeti jira. Dulli hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee ta'uu kaleessarraa eegaluun miidiyaalee hawaasaa Tiwiitaraa fi Feesbuuk irratti bifa haaraan geggeeffamaa jira. Dulli dhimma nageenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffate kun maqaa hooggantoota keenya baraaraa Save Our Leaders jedhamuun kan geggeeffamu wayita ta'uu namoonni hedduun irratti hirmaatanii jiru. Dulli kun keessumaa haalli nageenya hooggantootaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittiin yaaddoo keessa bu'u hordofee kan geggeeffamaa jirudha. Mootummaan Tigraay biyyoonni alaa garee Abiy Ahmad meeshaalee waraanaa dhiyeessuun wal waraansa biyyattii keessatti qooda fudhataa jiran gocha isaan irraa akka dhaabsifamaniif dhaabbata mootummoota gamtoomanitti iyyate. Xalayaa pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Miikaa'el irraa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barraa'e kun Tarkii, United Arab Emirates fi Iraan murna Abiy Ahmadiin hoogganamuuf meeshaalee waraanaa dhiyeessanii jiru jedha. Kaaba Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 9.4 caalan haala hammaataa keessa jiru jedha sagantaan nyaataa fi qonnaa addunyaa. Kanneen keessaa miiliyoona 7.8 waraanaan marfamanii akka jiran kan ibsu sagantaan nyaataa addunyaa naannoo Amaaraatti immoo miiliyoona 3.7 kan ta'an deeggarsa midhaan nyaataa tamtamaa barbaadu jedheeti jira. Badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif kennamerraa mulqamuu qaba jechuun miseensi paarlaamaa British tokko gaafatan. Ministeera dantaa alaa duraanii fi miseensa paartii konservaatiivii Jireemii Hantii yeroon kun yeroo murteessaa Abiy Ahmad badhaasni Noobeelii nagaarraa mulqamuu qabu jedhan. Namni kun biyya ollaa Eertiraa faana nagaa buusuuf badhaasni kennamuufillee wal waraansa uummata gidduutti deemaa jiru hordofee innillee kunoo amma adda waraanaa akka jiru dubbata. Haasawa isaatiinis diinota dhiigaa fi lafee keenyaan ni awwaalla jedhee yoo dhaadatu dhageenye jirra jedhaniiti jiru. Magaalonni murteessoo fi daandiiwwan gurguddoon gara Finfinneetti imalan to'annaa waraana bilisummaa Oromoof humna ittisa Tigraay jala jiraachuu mirkanaa'ee jira. Armaan dura waraanni humnoota Tigraay naannoo Amaaraa keessatti magaalota gurguddoo wiirtuuwwan industirii fi daldalaa tahan to'achuun kan beekamu yoo ta'u daandiiwwan gurguddaa gara Finfinneetti imalanii fi lafti tarsiimoo loltummaa barbaachisoo ta'an dabalataas to'atamaa jiraachuu beekameeti jira. Daandiiwwan gurguddoo gara Finfinneetti imalan kunneenis kallattii baha, kaaba baha, lixaa fi kaaba lixaatiin waraana bilisummaa Oromoof humna ittisa Tigraay jalatti to'atamaa jiraachuu maddeen keenya waraanaarraa mirkanaa'eeti jira. Gama biraatiin immoo waraanni biltsiginaa addoota waraanaa hedduu irratti injifannoo argadheera jedhee ololli adeemsaa jiru. Dhugaa lafarra jiru kan hin agarsiisnee fi tooftaa propaagandaa caasaa sirnichaa tasgabbeessuu fi uummata afaan faajessuu akka tahee maddeen dhimmichatti dhiyoo jiran irraa beekuun danda'ameeti jira. Oduu biraatiin qorannoon saatalaayitii Yuunivarsiitii Oxford baasee akka jedhutti sanyiin arbaa da'oo arbaa baabbilee keessa jiru balaa badii jala jedhe. Rakkoo jabaa kan hordofsiise quubsuma seeraan alaa da'oo arbaa keessatti hawaasni taasisuudha jedha qorannoon kun. Tatamsa'inni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omikron jedhamu hordofee biyyoonni garagaraa balallii Afrikaa kibbaarraa gara biyya isaaniitti taasifamu irraa ittisaa jiru. Afrikaan kibbaa biyya tatamsa'inni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omikron jedhamu babal'inaan keessatti mul'ataa jiru ta'uu wal qabatee balalliin biyyattirraa gara Maadriditti taasifamu dhaabbachuu qaba jechuun Speen beeksifteetii jirti. Daangeffamni kun biyyoota ollaa Afrikaa kibbaa ta'an 5 irraa balalliin gara Speenitti taasifamus kan ittisu ta'uu beekameeti jira. Ejoo xumuraatiin mootummaan Ugaandaa daangaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo qaxxaamuruun garee riphee lolaa Allied Democratic Force kan Koongoo fi Ugaandaa keessa socho'u haleelaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasanii jiru. Haleellaa bombii lama ta'uu walakkaa ji'a sadaasaa keessa magaalaa guddoo Ugaandaa Kampaalaa raasuun namoota 4 fixee 30 madeessiteef IS itti gaafatamaan fudhadha jedhus mootummaan Museveni finciltoota Allied Democratic Force tuuna haleele jechuun adamsuurratti argama. Naannoo kana irra yeroo dheeraaf gabaasa dalaguun kan beekamu gaazexeessaan Al Jazeera immoo garee riphee lolaa Afrikaa kana moo'uun waan hin yaadamne.
yeroo garagaraatti galmoota amantii waaqeffannaa seenuun sakatta'uu fi waaqeffattoota hidhuun gocha irra deddeebiin geggeessitootaa fi hordoftoota amantichaa mudataa jiru ta'uu kan ibse dhaabbatichi sakattaa gama boosatitti taasifameen waaqeffattoota galma keessaa qabaman irraa bilbilee guuramuu ibseeti jira. Duulli hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee ta'uu kaleessarraa eegaluun miidiyaalee hawaasaa Tiwiitaraa fi Feesbuuk irratti bifa haaraan geggeeffamaa jira. Duulli dhimma nageenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffate kun maqaa hooggantoota keenya baraaraa Save Our Leaders jedhamuun kan geggeeffamu wayita ta'uu namoonni hedduun irratti hirmaatanii jiru. Duulli kun keessumaa haalli nageenya hooggantoota fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii yaaddoo keessa bu'u hordofee kan geggeeffamaa jirudha. Mootummaan Tigraay biyyoonni alaa garee Abiy Ahmadiif meeshaalee waraanaa dhiyeessuun wal waraansa biyyattii keessatti qooda fudhataa jiran gocha isaan irraa akka dhaabsifamaniif dhaabbata mootummoota gamtoomanitti iyyate. Xalayaa pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Miikaa'el irraa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barraa'e kun Tarkii, United Arab Emirates fi Iraan murna Abiy Ahmadiin hoogganamuuf meeshaalee waraanaa dhiyeessanii jiru jedha. Kaaba Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 9.4 caalan haala hammaataa keessa jiru jedha sagantaan nyaataa fi qonnaa addunyaa. Kanneen keessaa miiliyoona 7.8 waraanaan marfamanii akka jiran kan ibsu sagantaan nyaataa addunyaa. Naannoo Amaaraatti immoo miiliyoona 3.7 kan ta'an deeggarsa midhaan nyaataa tantamaa barbaadu jedheeti jira. Badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif kennamerraa mulqamuu qaba jechuun miseensi paarlaamaa British tokko gaafatan. Ministeera dantaa alaa duraanii fi miseensa paartii konservaatiivii Jireemii Hantii yeroon kun yeroo murteessaa Abiy Ahmad badhaasni Noobeelii nagaarraa mulqamuu qabu jedhan. Namni kun biyya ollaa Eertiraa faana nagaa buusuuf badhaasni kennamuufillee wal waraansa uummata gidduutti deemaa jiru hordofee innillee kunam amma adda waraanaa akka jiru dubbata. Haasawa isaatiinis diinota dhiigaa fi lafee keenyaan ni awwaalla jedhee yoo dhaadatu dhageenye jirra jedhaniiti jiru. Magaalonni murteessoo fi daandiiwwan gurguddoon gara Finfinneetti imalan to'annaa waraana bilisummaa Oromoof humna ittisa Tigraay jala jiraachuu mirkanaa'ee jira. Armaan dura waraanni humnoota Tigraay naannoo Amaaraa keessatti magaalota gurguddoo wiirtuuwwan industirii fi daldalaa tahan to'achuun kan beekamu yoo ta'u daandiiwwan gurguddaa gara Finfinneetti imalanii fi lafti tarsiimoo loltummaa barbaachisoo ta'an dabalataa to'atamaa jiraachuu beekameeti jira. Daandiiwwan gurguddoo gara Finfinneetti imalan kunneenis kallattii baha, kaaba baha, lixaa fi kaaba lixaatiin waraana bilisummaa Oromoof humna ittisa Tigraay jalatti to'atamaa jiraachuu maddeen keenya waraanaarraa mirkanaa'eeti jira. Gama biraatiin immoo waraanni biltsiginnaa iddoota waraanaa hedduu irratti injifannoo argadheera jedhee ololli adeemsaa jiru. Dhugaa lafarra jiru kan hin agarsiisnee fi tooftaa propaagandaa caasaa sirnichaa tasgabbeessuu fi uummata afaan faajessuu akka tahee maddeen dhimmichatti dhiyoo jiran irraa beekuun danda'ameeti jira. Oduu biraatiin qorannoon saatalaayitii Yuunivarsiitii Oksford baasee akka jedhutti sanyiin arbaa da'oo arbaa baabbilee keessa jiru balaa badii jala jira jedhe. Rakkoo jabaa kan hordofsiise quubsuma seeraan alaa da'oo arbaa keessatti hawaasni taasisuudha jedha qorannoon kun. Tatamsa'inni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omikron jedhamu hordofee biyyoonni garagaraa balallii Afrikaa kibbaarraa gara biyya isaaniitti taasifamu irraa ittisaa jiru. Afrikaan kibbaa biyya tatamsa'inni vaayirasii koronaa gosa haaraa Omikron jedhamu babal'inaan keessatti mul'ataa jiru ta'uu wal qabatee balalliin biyyattirraa gara Maadriditti taasifamuu dhaabbachuu qaba jechuun Ispeen beeksifteetii jirti. Daangeffamni kun biyyoota ollaa Afrikaa kibbaa ta'an 5 irraa balalliin gara Ispeenitti taasifamus kan ittisu ta'uu beekameeti jira. Ejoo xumuraatiin mootummaan Ugaandaa daangaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo qaxxaamuruun garee riphee lolaa Allied Democratic Force kan Koongoo fi Ugaandaa keessa socho'u haleelaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaniiti jiru. Haleellaa bombii lama ta'uu walakkaa ji'a sadaasaa keessa magaalaa guddoo Ugaandaa Kampaalaa raasuun namoota 4 fixee 30 madeessiteef IS itti gaafatamaan fudhadha jedhus mootummaan Museveni finciltoota Allied Democratic Force tuuna haleele jechuun adamsuu irratti argama. Naannoo kana irra yeroo dheeraaf gabaasa dalaguun kan beekamu gaazexeessaan Al Jazeera immoo garee riphee lolaa Afrikaa kana moo'uun waan